السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فردفتوتا كيا أكم نجاجرتني فيالا. وأنا سموني كان عجائب الجرا. نمن هند ميديا كان رايو يرو تكوا أرجته كيستو أورومون جتشولا. مالف هو مسان كابتني فرساونتن. هوجي كيسان كابدن. هوجي كيسان جراتن. يوم درجة في درجة أورومو. dhimma ofii dhimma namaa keessaa bahanii dhimma dhuunfaa keessaa bahanii dhimma siyaasaa keessaa bahanii dhimma ofiitti yaadan namni dhimma ofiitti yaadam jinqamu ilmi namaa tokko aniin kun maal hojjetaa jira maal keessa jira dalagaan tiyya maal balleessaa jira rabbiin kun anaa waa meeqa na dhoogge waa meeqa na dhoyse waa meeqa na satrii meeqa rabbiin kun natti qabe dalagaan tiyya maalin balleessaa jira waan intaane laaluunu badii tokko waan intaane qabatanii garagarana sher walii godhaati fi achirratti nama arrabsuu fi nama qeequun yaada irratti kennuunu badii tokko namni tokko yoo balleesse tokkoffaa lubbuu ofiitti balleesse lammata rabbitti balleesse rabbi ofii dhiifama haa gaafatu lubbuu ofii dhiifama haa gaafatu isin maaltu isin naqe maali jiruu keessanii jiraattan maal gootan dhimma namaatirra yoom jiraattan jiruu keessan ajaa'iba wallahi hedduun ajaa'iba ganaa lagana mee miidiyaa kanarra hanga ta'ennuu fi hanga keessattuu miidiyaan tiktookii jedhamu kun dhufe takka saba biraa natun hordofne natun argine hin beeku saba biraa waan rabbiin irraa nama gaafatu yookiin qaama dubartii ta'e yookiin waan safuu cabse saba biraa wal poostu godhan oromoo poostu wal godhan maal biyyi nagaa miti maal qaama dubartii argitanii beeytanii birqiidha isin أنا ما تشيد برتي قدي سني أرجتي من نانشرن لكن لا ما نقول كيان بيا كمان كام كي يلا لا ما لسرا قدام كام ما كيات ما لو أنا دعابدي ما لما تقبلتين دبرتين كام دبرتين راتي يا دكيني كام كي قال جت لالته بيتاد أفر جت بيتا ستري كي ربي ستري ديم تمليت وجهي كان كي بيتا مال يادنيتي إسن إنو تاتنيتي مال تو سنجل جواي نما ويا كيس يوم جراتن حسبي الله من الوكيل وسفو وبدي مالي بدي مالي سفو اسنت دفته اسن تويته اوف بسته نما تكو جالته نما تكو جين حساني صوبي دبرتني صوبمتي رافود بوست قول لما تبقى نما سربيتو سقافته قاميسي فوده سجمر اسين وكاس غدون قبض دوغورته غوته متي dogoggorte isin isa wajjin waan akkasiisan goote namni lama waliin dogoggore silaa satrii walitti qabuu qaban inni sun satrii isitti hin qabne inni sun rabbi isaa isarra jiru hin sodaanne inni sun badii kiyya kana rabbiin ani badii hedduu qaba dubartii tanatti haaseetu satrii isii tanarraa fuudhee isin tun kabajaa kiyyaa fi jaalala kiyyaa jettee satrii tan ofirraa fuute qaama ofii kana naa ergite yookiin akkana na wajjin taate jenne fuudhee miidiyaarra oolche kuni jaalallee qofaa miti abbaa warraa hedduullee akkas godhaa jira yoo dubartii maallaqa irraa nyaatu barbaadan karaa adda addaatiin dubartii sodaachisaa jiran hin sodaatina haala xafa maaltu isinirraa bu'aa maallaqa keessan kafaltan torbaan tokko hin girrisanii zambii keessan isinirraa dhiqanii bakka isin hin beekne isin oolchanii itti dhiisan maaltu isinirraa bu'aa namni hanga miidiyaa sodaatu qabrii maan sodaan qabriin yaa ummata kiyya sheekota warra daawwaa gootu warra gaggaarii warra daawwaa gootaa ooltu laala sheeka akka sheeka malfaa miidiyaa kanarra har'a daawwaa godhee bor waan biraa haasa'u miti sheekota warra daawwaa gootu dhageeffadha qabriin tun waan nu eeggattu yaa badii teenna waan nu eeggattu yaa hojii keenna waan nu eeggattu ka qaama keenna lukaa hanga mataatti irraa gaafatamu kan hojii keenna irraa gaafatamu yaa kan qabeenya qabdu qabeenyuma keenyaayyuu miskiinan gargaaruu dhabuurraa irraa gaafatamnu waan biraatii miti maaltu isin naqee keessanuu hin beeytani kan namaa hafarsitan namni akkamitti miidiyaa akkanatti sodaatee dur miidiyaa mamaa sodaattan miidiyaa maal isin godha sodaattan maal isin godha jahannam sodaatina jahannam nu eeggataa jira nuti dhaloonni ammaa kun ifaa tokkoon ummata jahanname rabbi nu haadhiisu malee dalagaan ta'e tuni warra jahannamitti nu nayitu oromoo dalagaan ta'e tuni warra jahannamitti nu nayitu yoo rabbiin nu dhiise malee yoo rabbiin qalbii nu kenne rabbii araara godhanne araarfanneetini toobaa deebine malee dalagaan ta'e tun
bakka jahannamatti nu nayitu akka warri daawwaa godhunani warra sheekota irraa himiti garuu warra waan sheekonni jedhu dhaggeeffatu irraa akka achi dhaga'utti Allahul aalam in sodaadha qabrii xiyyatana maaltu nu eeggata wallaahi in sodaadha qabrii xiyyatana maaltu nu eeggata yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya yoo waa argitu odoo obboleettii tiyya taate jedhi yaade yoo waa dhageessu osoo maatii kiyyarraa ta'e jedhi yaade waa'ee namaa hin jiraatin waa'ee kee jiraadhu hojii kee ilaalimee daa'imummaa keetirraa hanga irraatti ka waggaa 30 illee ka waggaa 15 illee ka waggaa 40 illee ani rabbii kiyyaa maal tolche maal balleesse rabbii kiyyatti jedhi ilaalime waan tolchite moo waan balleessite jira of gammadime ani garuu waan balleessetu jiru waan balleesse irra caala yoo rabbiin kiyya araarama naa godhe malee yoo rabbiin kiyya rahmata naa godhe malee rabbii kiyya irra garan galu ilma namaa hin sodaatina rabbii keessan sodaadha miidiyaa hin sodaatina rabbii keessan sodaadha yaa obboleeyyan kiyya yaa dubartoota biyya arabaa hin dogoggorina dogoggortanii dogoggora taree jettanii kanaa jettanii maallaqa hin nyaatamina kanaa jettanii lubbuu teessanillee fooqee arabarraa of darbitanii of hin baasina siif galee obboleetti maaltu beeka waan xurii kee namni asii achi oofee dubbii ta'e waan badii kee ati ooltee fi bakka ati ooltee fi hin oollellee waan si hafarsaniifu yookiin rabbiin kanaanuu si araaramee si qajeelchee rabbiin warra jannata irraa si godhuun mala gaafa ati duute maalitti beeyta kara si araaramuun beeyta maal goota lubbuu ta'e balleessuu deemta maal gootaaf sodaatta kalaas tokkoffaa duruma dogoggoruu dhabu dogoggortaa mi obboleettiiti kalaas yaa rabbii kiyya waan sitti balleesse lubbuu tiyyatti balleesse yaa rabbi tinaa dhiisee dhii rabbii keetitti garagale sanboota deentaa isaaniitti abbaan fedhe gara fedhe haa farsu abbaan fedhe waan fedhe haa godhu lafa kanarraa wanni ati sodaatu tokko iyyuu hin jiru rabbii kee malee namni si bulchu tokko hin jiru rabbii kee malee haadha abbaan kee waa si godhuun qabu rabbii kee malee maal miidiyaa kanarra namni ol ba'ee amma fakkeenyaaf waan hin jenne qaba safuun san caale jira badiin san caale jira salphinni san caale jira yoo waa jecha xiqqaa guddaan sheeka jedhee ka areeda asiin akkanatti fileetiin hin deemu ka ani qeessidha jedhee deemu meeqa kan maal akka waan lafarratti badiin hin jirre miidiyaa kanarratti badii jiru hafarsitanii maal lafarratti badii qallaali jira ilma namaa mee ganda itti dhalattanii fi naannoo keessanitti seenaa namoota adda addaa maal dhagaa guddattan deebi'aa dhageeffadhame yaadadha waan tokkichuu salphinni duraan hin jirre dhaloonni irraa fidan jiru salphinni dur hin jirre dhaloonni irraa fidan jiru wanni duraan hin jirre wanni dhaloonni irraa fidan jiru wanni dhaloonni irraa fide miidiyaan kun waan dhufeef wanni hundi addabaabaa irratti ol bayuudha malee wanni haarawaa ta'e tokko hin jiru wanni hunduu dur jira kanuma jettanii akka waan haarawatti dhaloonni kun waa fidee yookiin dubartoonni biyya arabaa waa fiddee ati immoo obboleettii tiyyoo ta obboleettii teetii irratti teettee yaada kennitu maal ofii yaaddete eenyu ati ka isarratti yaada kennitu eenyu yeroo tokko na ajaa'iba namoonni badiin isaanii hanga mataa isaanii kanarra baay'atu wallaahi mataan isaanii qaajjisa kee kana obboleettii tiyya lakkooftee irra geetta badiin isaanii hanga mataa isaanii kanarra baay'atu miidiyaa kana gubbaa ol ba'anii qaama dubartii irra ta qaama ofii gajjettee arguu hin dandeenye hundi jechuudha ta qaama isii qaama saalaa qaama jalaatii miti qaamni isii qaamni fuulli gubbaa kunuyyuu nama sodaachisu fuullummaan kunuu jechu fuulli isii kunuyyuu nama sodaachisu teettee yaada irraa kenniti obboleettii tiyya rabbii kee sodaadhu ati akka hin dogoggorre maal hin beektu ati bar gaafa teettee namatti murteessitu rabbiin fuudhee sillee akkasitti akka salphattu si godhuu danda'a bar daqiiqaa san keessatti odoo nama kana dhiifaman gaafatin yoo lubbuun ta'e baate maalitti beekta eessatti argitee miidiyaa irratti beekta qaaman hin beektu argitee hin beektu hojii isiin beektu ilmi namaa hin dogoggora kun har'arraa hin dhufne waan dur irraa jiru namni nama dogoggoru waan dur irraa jiru waan haaraa dhufee miti maal kanuma oromoon takkatuu bakka walgeettatti dhiyootan ugur dhaqeetiin mana nyaataa dhaqee mana yaalaatiin dhaqee mana yaalaatiin as deebu mana nyaataa gore adda kiyyan deemaa cal jedhee taa'ee nyaataa jedhee hanga nyaanni naa dhufutti taa'a dargaggeeyyii oromoo laman arge ta'anii haasa'an narraa fagoo jiran narraa fagoo ta'anii haasa'an
dargaggeeyyiin Oromoo lama jechuudha. Wayima siyaasaa kana haasa'an. Arsiin ofittummaa jaalataa, Jimma akkas jaalataa, Harargee naatoo kana jedhaa, Wallaggi akkas jedha. Wayima siyaasaa kana haasa'an. Oromoo yoom bakka geettetti mana nyaatatti waa'ee siyaasaa haasofti, masgiida deemtu waa'ee siyaasaa haasofti, dalagaa deemtu waa'ee siyaasaa haasofti, miidiyaa baatu waa'ee siyaasaa haasofti, as deebitu waa'ee namaa haasofti, nama kana kafayyaa qaba hin jettu, rakkoo qabaatu mala hin jettu, mataan isaa sirrii jira hin jettu, eenyummaa isaa hin beektu irraa haasa'udha. Yaa Oromooti yoom yeroon jaalala isin haasoftan, yoom yeroon dhuunfaa keessan aniin tuni amma fakkeenyaaf aniin tuni yoom jiruu tiyya tana oofadha, jiruu tiyya tana akkamittiin jiraadha. Ajaa'iba wallaahi. Jiruu tiyya tana aniin tun jiruu tiyya tana har'arraa waggaa 10 har'aa yoo rabbiin umrii kiyya kana dheeressu ta'e inshallah waggaa 10 har'aa jijjiirama akkamiin fida. Hanga waggaa 10 har'aa Oromoon eessa geetti? Abbaan siyaasaa jira barka siyaasaa barateetiin Oromoon akkam taatu jedhee yaada kennuu danda'u. Nu waan hin beekne maaltu nu laaqe? Awwallaa ijoollee sana ajaa'ibanii hanga isaan nyaataa jiranii antaa'ee nyaata eeggataa jira. Nyaata nyaataatu siyaasaa kana sagaleen isaanii ol kaa'adhan irraa fagoo jira wallahi. Wayima siyaasaa san ay Oromoo jedhe. Abiyyiin lafatti ay Oromoon jenne egaa. Yoom waa'ee dhuunfaa ofii yaaddii? Waa'ee dhuunfaa ofii. Yoom yeroon jaalala? Yoom yeroon dhuunfaa koo mataa koo? Yoom yeroon an rabbii kiyya wajjitti dhiifama gaafadhe gara rabbii kiyya deebi'e? Yoom yeroon an ofii kenne? Yeroon an jiruu tiyya jiraadhu ture. Yeroon ani maatii kiyyaa kennu hello akkam nagaa fayyaa maallaqa isin ergaa jira maallaqni isin genne maatiin kee waa hedduu barbaada taragaagee maatii kee wajjin haasa'i inni qabda miidiyaa irratti iyyuu maaltu nu naqe waa'ee Oromoo maal rakkanne nuti abbaa siyaasaati Oromoon kutaa 11 bahaa fi dhiyaa isiitu gaafatanii namni addaan hin beekne eessatti addaan citti Oromoon kutaa 11 eenyu fi eenyu walitti aanaayyuu iddoo addaan hin beekne waa'ee siyaasaa ol banee sirraa haasayaa ooluun nuti hiyyummaatu biyyaa nu baase yaa uummata siyaasaan biyyaa nu baafne namni biyya Arabaa kana bahee jechuun hiyyummaan biyyaa nan baafne siyaasaa biyyaa bahee na baase mootummaan naaree jedhu kijiba mootummaan maal sitti rakkate si hun beeku mootummaan dhalatu keetu hiyyummaan si baase anaaf isillee hiyyummaatu nu baase riyaala barbaaduu jiruu teenya tana jijjiiratu ilmaan hiyyeessaati nuti wanni biraa biyyaa baaneef jiruu teenya tana jijjiirachuu kalaas jiruu teenya haa jiraannu. Yeroo jiruu teenya jiraannu qabaachuu qabna. Jiruu tana yoom jiraatu enna uummata keenya. Jiruu dhuunfaa keenya yoom jiraannu. Takka dubartii takkatu argannu dubartii kanuma daabboon akkas taate daabboon as buute daabboon achi buute daabboo. Shaaza kalaas daabboon dhiiran fuumamte abbaan fedhe akka fedhe haa goggodhu maal rakkattan kalaas. Mashee jedhii dhiyaani. Maal kanuma laaqaa ooltan. Laaqaan bulleeti daabboo eessa bulte. Maal obboleettii xiyyaati nama meeqa laaqaa jirtaati. Maal kanuma hafarsaa ooltanii maal hafarsaa ooltanii gurra nu duuchisanii zambii namaa dhiqachuu dadhabne maal taatan jiruu teessan jiraadha Oromoo yeroo siyaasaa fi yeroo namaa keessaa baya jiruu teessan jiraadha jiruu dhuunfaa keessan jiraadha aniin tuni qaamni kiyya kuni gara deemuun beeku warra jannatarra warra jahannamirra gara deemu rabbi tokkicha beeka ani beeku ani dhuunfaa kiyyatti garuu jannatumaan galuu barbaada. Garuu hojii xiyyaatu jannata na galcha waan hin ta'eef waggaa hanga jiraadhee kana waa hedduu yoo dalagee guyyaa takkitti balleesse daqiiqaa takkatti rabbiin jahannami na naquun mala waan ta'eef jiruu teessan jiraadha qabrii teessan yaadadha Oromoo tokkoon ilmi namaa islaamaa kiristaana taate amantaa feete qabaatte rabbii wajji wal argita irraa gaafatamta dalagaa ta'e takkaan keetiin namni dalagaa ofiitirraa hin gaafatamne hin jiru. Yoo barbaadde bubbeetti illee amani yoo barbaadde waan feetetti amani ilmi namaa kamuu rabbii wal arga namni rabbii wal hin argine hin jiru hundi keenya rabbii wal argina kanaafuu ilmi namaa kamuu jiruu ofii jiraatuu qaba zambi namaa hin dhiqatina viyuu ittiin arganna ittiin guddanna numaan rakkanne isii toof gadi dhiise jettanii qaama dubartii qabdanii hirrarraasina kalaas ati viyuu kana yaa obboleettii biyya Arabaa waggaa meeqa dalaydee jiruun keessi hin tarin viyuu yuutuubitiin jiruun keessi hin taru yaa obboleettii biyya Arabaa bara meeqa dalaydee siin tarin fooloo waan argatteef siin taru tiktookii argatteef siin dhiisi qaama namaa sin naqu qaama kee jala laali mee dhiiruma takkitti yoo qaamni dhiiraa takkitti ol ba'e nama ol jalaa sheer godhu argitanii nama waa'ee dhiiraa dubbatu argitanii dubartii bakka
isaan illee numarraa dubbatan irra caalaa parsantii 75 isaan parsantii 25 nurraa dubbatan numatu walirraa dubbata numatu sheer godhee asii achi oofu yaa obboleeyyan kiyya jiruu keessan jiraadha ani wallaahi waan akkana kan yoo argu hedduun ajaa'iba maal rakkattan waa'ee namaatti kalaas jiruu keessan jiraadha intee yoom jiraatu iddoo jiruu keessan umriin keenya gabaabduudha osoo jiruu keenyayyuu yeroo jibbaa miti yeroo jaalalaatu gabaabduudha ummata yeroo jaalalaatu yeroo hin qabnu waan taaneef gara jaalalaatti jijjiira waa'ee namaa hafursaan oolina rabbii keessan kadhadhaa rabbi isinii haa dhiisu nutti fiddanii dhufina kalaas kana namni gowwaan kanuma ol fuudhee kabirallee yoo harkaa qabaate kanuma ol darbee asumaa kanaan fiigan oolu maal irraa argattan zambii mucattii sanii dhiqattan jechuudha tokko tokkoon keessanii zambii mucattii sanii dhiqattan isin rabbi ofiitii fi lubbuu ofiitti barreessite rabbi ofii dhiifama haa gaafattu lubbuu ofii haa arragaaggaatu jiruu fi haa jirattu isin hin naqu namuu dalagaan isaa gana gaafa rabbii wal argee of eeggadha bakka jirtanitti rabbi isinii haa dhiisu waan akkanarraa baradhaa dubartoonni kennallee namaaf hin sobamina ka sobamtan immoo rabbi keessan sodaadhaa malee ilma namaa hin sodaatina itti dhiisa haadharraa sanii torban takkaaf nagaan naa jira